عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا بجالة توتا كينيا كبجم مفك قالي ورين شاينا لجنو شودا وتاجر تمرت كيزانو harra qophii idaa dalaguu fi asii wal qabamne akkasuma mudannoo jireenyaa keessatti mudattee fi mudannoo adda addaa qophiilee bifa bareedduudhaan taasifameles tabiraatis isiniif daleeynaa tunkutaa tokkoffaadhaa haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan ساعد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيان ورحمة الله وبركاته بقرب بين عيد الأضحى دامي سنجيجا مسلمون الدنيا جرتان هندنو مكان كي شوي بكرة سنتين جام غاف تكو متجولة تطرة وسما بكاوچو إيدا تنغمچو إيدا تبنامني بري ساينه غتو وچو إيدا خاينه كمرا فجرتي وچو إيدا سنيرا فنجانه amma garuu amsaan qabu idaaf guyyaa idaatiif amantiin teenya akkuma nu dhorkitee jirtutti dhiiraa fi dhalaan akkaniif adda adda teenyee ida gammachuu idaa gaggeeffannuun isiniin jaa akkaniif maasiyaa rabbiin nurraa jibbu hin dalayne akka waan gaarii bichaa dalaynu waan gaarii rabbiin nurraa fadhu bichaa dalaynu jaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya sagantaan teenya katanarraan tana akkuma itti fuftee jirti obboleessi keenya waan gaarii nuudhaame wanni irraan tana walitti qabamneef mudannoowwan jireenya guyyaa iidaa waan jaamurraa walitti qabamne wanni guyyaa iidaatirraa na mudate hanqaliit aalii fi firaa fi aalii hunda guyyaa iiddi dhiyaattee yaadadhaan jiruuti ija keessatti waan akkas ta'eef iida guyyaa guutuu walitti qabachaa ooleetiin hanqaliit galgala nama na bira rafu hunda shakkee qalbii nama na rafu diddee jechii qotee keessa kaadde gideen ganama keessa biyya irra deebisee gidee rafee ganama ka'u bikkumaan kaayii wallaale bikka hunda haadhee dhabeetiin ganama amal lama booddee amal sadii mookana eega bubbulle kuuliin takka eega isiin totorroyte na agarsiiste mudannoon xiyyeetanumaa galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimoonni addunyaa hundarra jirmatu baga iidul al-adhaa isiniin jechuu barbaada. Tanmaan akka dhuma qophii teenyaatti nu wajjin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyya Addinaan Nuraddiin Jaama. Asuma qonnooti qophumata natti hin daladhe. Guyyaa har'aan kanaa guyyaa har'aan kun gammachuu Iid al-Adhaa tambara kuma 1443 musliimoonni addunyaa irra jiran hundinuu baga rabbiin har'a isiniitiin geenjaa anarraa wanni inni himachuu deemu gammachuu iidaatii fi muudannoo fi muuxannoo iidaa arafaa tanaan isinitti mudeema muudannoo tiyyarraa hin eegala muudannoon tiyya maal seetaa gaafa iidaa arafaa tana gaafa xiqqaa takka gaafa ijoollee jechuu gaafa san deemnee beektee gaafa iiddi dhufte fira faarraa nama nu beeku faarraa deemnee hanqalii kana faa guranna gaafa san maal seetaa iida duraa irratti waan hanqalii ta'e hedduun gurratanii fi iidatti aantu irratti hanqaliit yoo xiqqaate hanga 200 takka harkachuun qabaa. Bakka ijoollee taanee harkachuun qabaa jeetiin ijoollee na harkattee hunda harkachuun qaba jeetiin gurrachuu seene jechuudha. Gurradheetiin amma tooraan amma karoorri kishee 200 harkachuudha waan ta'eef hanga qarshii 220 takkaanumaa gurratee roobni na roobee hedduun gaddee muudannoon tiyya tana jeetii jaadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Fandisee Shaamee Jaamaa. Qophii iidaatii fi mudannoo iidaa takka himuudhaaf asii wal qabamne. Mudannoon guyyaa iidaa akka mataa kiyyaa qabu mudannoo jireenya kiyya keetiin hin dagatamnedha. Guyyaa iidaa kana keessatti nuti duraan ijoolleedha beektee gaafa ijoollee takka nuti numa yaana bakka. Garuu guyyaa iidaa namicha jimaa qabaanii beeluuti. Jumaa waan ta'e guyyaa iidaa beeku. Jimaa wita bokkata sa'aatiin bakka guyyaa takka irratti jimaa qabee akkumaan jimaa qabee mirqaanii bakka ijaa barra. Mirqaaniitiin bakka torgolgilaa kana anniin mirqaanaa namni rafuu deemu noo aarsan. Namni rafuu deemu noo aarsa bakka maaliif harkaan kun hin bariine hin jaalammatatti. Bakka mirqaaniitiin mana fa'aa dubbana gadi deemu fidii nafaan hin nyaadha kanatti kumaan ta'u dhabeetiin bakka guyyaa iidaa san manaan shirjii mudannoon tijjeetamtee gatamne guyyaa iidaa san keessatti ammallee mudannoo hin raanfanne kuffaan san mudannoo guyyaa iidaa san. Maqaan kiyya Aliyyi Abdullaa naan jaan. Mudannoo nan qabu ta'a gara jireenya kiyya keessatti akkana ajeen daganne mudannoo takkaan qaba. Mudannoon sun mudannoo ajaa'ibaati. Soommanoo guutuu salaataatiin ture soommanaatiin turees. Amma halkan leeliin dhaabbachaa turees. Fiidee ginsa eebba tokkoon qabaa gin beekta. Achumaanin amma guyyaa iidaa kana meeqaanii fa'aa jennee jimaa dheeraa tokko furannee baanee yaabu. Bakka asumaan deemu jiruutiin
nisaa takkaan agare ni bareeddi akka dansa midhatti. Achi booda useetu waanin maal naan jee saaftichi qiyyeessan kootu ni aanaa naan jee wajjin arra keetiin bakka faa jettiin si oolcha naan jee wayyaa buutaay ammaan tan akkana keetii kadila tan akka carraaqanneeti guyya tokkoon akka nu jala kanatti balleessu deemtaa hin jeen yaa buu naan jee wayi rabbiin namaaf araaramaa jeti kottuu naan jee arraan tana niyaaneetu akka fene qabaanii dhufnaa ugaanni kas naan jeen tiide jalaa gaanis hin dhogu wayi kon ni aanaa hin dhogu ni aanaan dhogu achi boodan yaa buu isumaan la'aanatullaahi aleeka jechi gara galee kee sheexaana figgalfadde aboo weedii min jeenati siyaa baasu jeeni akkasi jalaa deebi'ee mudannoo nan qabu tana assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh nagaan tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyya Badaasaa Mahammadiin jedhama. Har'a kana asitti dhiyaanneef qophii iidaa bashannansiisoo fi mimmiidhagoo isiniif dhiyeessuudhaaf kanarratti mudannoowwan guyyaa iidaatii fi dhaamsa guyyaa iidaa yoo qabaatan jaaniiti asitti dhiyaannee jirra. Mudannoo guyyaa iidaa qabu keessaa zamana ijoollummaa kooti guyyaa iidaa jimaa hin qabu ture. Akka tasaatti guyyaa takka hamarkootti qaxalaan akka toltee jirti guurradhee guyyaa qarshii shaniin sharaaba bulbulannee qamaa walle galgala mirqaanee hoggaan hedhiif nyaachaa ija baasaan galu abbaan kiyyaa fi ummaan tiyya warri kana boroora tatta'u keessummaa addaa tanattaan keessummaan akkana isaa dhufte biyyan salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jee abbaa kiyyaa fi ummaa tiyya ziyaaroodhaan eegale nagaa mi'a boo nagaa mi'a isuma ziyaaree hoggaan isaan ziyaare booda eegumaan taa'een Osmaan eegu haadha abbaa kiyya ta'uun addanaa baate. Tana malattis mudannoo ajaa'ibaa takkaan qaba. Zamana ijoollummaa teenyaa san keessatti dardarri warreen dura shaanii raanii dhugaatii lallaafaan beekaman yeroo san keessatti raanii fi shaanii jaama. Arra bargaa mirqaana shaanii fi raaniidhaan mataa miicannechaa turan. An dhugumaan mataa miicatan jeetuman sharaaba shilingiidhaan bitadhee oddaa liitira 3 kana bulbuladhee anumaa kana matattiif naqee mataa miicachi jiru obboleessa kiyya kana rugdee kana dhufe boo maal dalagu jirtaan anja bita barara mirqaaneetiin faantaadhaan mataa miicachi jira hin jeen mudannoon guyyaa iidaa taqabnu tana fakkaatti garuu asumaan dhaamsa koo ummanni musliimaa kan addunyaarra jirtan hundinuu iidi teenya iida kabajaa iida shari'aa teenya waliin faalleessine ta'uu qabdi malee iida bocol godhuu hin qabnu asumaanuu chaanaala ejjennoo show subscribe like akka nuuf gootaniin dhaamsa keenya galatooma. warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Ikhlaas Abdulaziz Mahammadiin jedhama. Eeyyeen kanaas waliin qabamneef qophii iidaa gaggeessuu fi mudannoo guyyaa iidaa takka himaan hin jaanetti himuu deemna. Mudannoon guyyaa iidaa an qabu keessaa tokko iida sammuu mukti tana madawar magaalaa keessatti naa tolchaa jireenya akka ajaa'ibaatti. Osuma gurbaan brandeen guyyaa silaa baru iida jaan galgala gideen bira dhaqu huccuu bira guutu naan jaanii madawwariin silaa akka ajaa'ibu tolfadhee diree salaataatti hin dhaqu deemu akkasitti dhabee osoo guyyaa san hin kaatiin madawwar kabiraa laaladhee kaadhee jecha madawwar bareedaa san firaa dhiisee mudannoon kiyya akka tanumaa garuu muuxannoon an qabu keessaa guyyaa silaa itti dhiyaattee osoo hin jaaniin torbaan lama duraan itti qophaa'a iida kanaaf. Akan guyyaa iidaa san das jedhe jecha. Asumaanii dhaamsa keenya wanni isin dhaammachuu barbaannu chaanaala keenya chaanaala ejjennoo show jedhamu chaanaala kana nu guddisaa nu gargaaraa nama lammii teenya hunda ni gargaaraa nama biraatillee ni gargaaraa nuuf subscribe godhaa like godhaa ammallee hawwii islaamiktuu chaanaala jedhamu subscribe nu godhaa nu guddisaa waan keessanii qabeenya keessan eeggadhaa isiniin jaa jechuudha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya kabajamoo qaqqaali haga xumuraatti qophiilee teenya hangammaa kutaa tokkoffaan waliin daawwachuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isin jechuu barbaanna. Gamunumaan chaayinaala tokko beeksisa godhuun barbaada. Chaayinaala barreeffama asirratti argatan liinkii diskiripshina jalaan isiniif kaa chaayinaala kana chaayinaala hawwii islaamik tiyuub dhaqaa sabskiraayib godhaa daawwadhaa isin jechuun barbaada. Chaayinaallee haarawni tokkos kaniif Liza bakka san gizi birati isin himama haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura kutaa lammaffaan itti buufaa nu waliin turaan affeerraa keenya yeroo hundaati subscribe sana laa waan diimtuchi irratti argatan xuyxan malee bira hin dabrinaa isin jechuu barbaade baga ayyaana ciidal adhaa waggaa 1443 akka hijiraa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam akka lakkoofsa Girigooriyaan kalaandariitti bara 2022 hijiraa nabiyyi
إيدا لحدها برا قملا ما في دقدمي لما نجي أنجيس نسين جتشم بربادا حاجة أمور قبيتة نفصال مفا سين برا أنجينيو تنوالي انترا سين جنة نجا نفطرا سين مبارك عيد مبارك عيد مبارك تيجي جورا قالت خاليك وقود الدبفنا خنو ركب سيسي عيد الرخانا